Ashama akkam jirtu daawwattoota miidiyaa Soofmer qophii Soofmer podcast guyyaa har'aatiin immoo dargaggeessa jabaa ogeessa fiilmii fi tiyaatiraa akkasumas immoo barsiisaa jabaa Yidnaqaachoo Warqoo yookiin immoo maqaa hedduun keessan beektaniin kaachuu isiniif qabannee dhiyaanneeti jira. Turtii keessan nu waliin taasisaa isiniin jenna amma dhumaa nu faana tura. Baganagaan dhuftee kaachuu. Baganagaan eegdan isinis. Egaa maqaan kan kee Yidnaqaachoo Warqoodha. Hedduun keenya immoo maqaa kaachuu jedhuun si beekna. Mee maaf kaachuu jedhamtee kaachuun hoo maal jechuudha? Hayyee dursa galatoomaa waan naaf feertanii fi egaa maqaan koo akkuma Yidnaqaachoo Warqoodha kan waraqaa eenyummaarra jiru. Isa abbaa kootu naaf baase dursi ijoollee turetti taphataa kubbaa miilaa taphachuu ta'uu waan hawwuuf yeroo sana immoo namoota kubbaa miilaa keessatti iddoo guddaa qaban keessa tokko Yidnaqaachoo Tasammaati. Sarara kaasidha kan inni maqaa kana naa baase. Kaachuun egaa kaachuun fiiguudha gara kallattii dhumaanii kaasaa ilaalle iddoo biraattis hiika garaagaraa hin qabaata kan jedhu namoonni baay'een hin kaasu. Maqichi akkasumatti suuta kan ba'edha. Sababa kana riizinii kanaan wanta jedhamu hin qabu garuu mucaa gammee jedhamu qaba ture isatu maqaan koo Yidnaqaachoo jedhu san dheeraa waan ta'eef isarraa barreeffamannaa dubbisu ciccitaa kaachaallu kan jedhutti dhufe kaachaallu irraa immoo gara kaachuutti kan inni gabaabbate. Yaa jireenyaaf waan fiignuuf waan kaannuuf anas itti tollee namni Yidnaqaachoo jedhu maqaa dheeraa sana waamurra kaachuu gaafa jedhutti salphata waan ta'eef namoota rakkisuudha isuudhaaf jecha maqaa kaachuu jedhamu waamama jechuudha. Isa kamiin jaalattaati garuu? Maqaa kamiin rakkoon qabu inni guddaa. Garuu Yidnaqaachoo jedhu sunan jaaladha seenaa mataasaa qaba waan ta'eef maatiin maqaa gaafa siif baasan sababa itti siif baasaniif seenaa mataasaa qaba. Immoo namni aartii keessa gaafartu ummata tokko maqaa isteejii waan ta'edhamuun jira waan ta'eef salaasiin jibbu lachanuu gaariidha namaaf garuu namni gaafa itti naamu lachanuu itti toledha kan na waaddu. Yuunivarsiitii Gondaritti tiyaatiriidhaan baratte. Tiyaatira akkamitti baratte immoo ijoollummaarraa fedhii isaa qabda ture? Tiyaatira ijoollummaarraa kaaseedha kan ani jaaladhu. Hojiima aartiidhamu ijoollummaarraa kaaseedha kan ani jaaladhu. Oolmaa daa'immanii naa barannu. Mugar community school ti ture kan oolmaa daa'immanii kanan baradhe achitti diraamaawwan garaagaraa hin hojjenna turre. Yeroo sana I think qophiin daa'immanii ETV irratti qophii ijoollee kan ijoolleen darba ture achirratti akka carraa diraamaan nuti hojjenne sagantaa tokko irratti darbee ture achiidha kan jechuudha kan inni ka'e. Achis immoo itti fufee elementarii mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa barannus sadarkaa lammaffaas qophaa'inattis gumii keessatti sagantaawwan garaagaraa irratti eventiiwwan garaagaraa akkasumas immoo charchii keessatti diraamaa walaloo wantoota aartiidhaan wal qabatan yayyaadha kan dhufe. Achis immoo yuunivarsiitii galus immoo tiyaatirikaal aartiidha kan inni xumure. Wanti nama dinqisiisu tiyaatirikaal aartii ture miti ture kan jalqaba nagahee yuunivarsiitii seenu. Ramaddiin koo saayikolojiidhaan ture kan yuunivarsiitii seene akka carraa immoo namoonni baay'een gaafa aartii ramadaman baay'een isaanii fedhii isaaniitiin ala ramadamanii seenu waan ta'eef inni achi gaanii jijjiiratu. Kanaafuu yuunivarsiitichi bakka ijoollee jijjiiratanii sana barattoota biraa bakka buusuudhaaf. Wal jijjiiruun danda'ama ture? Wal jijjiiruu osoo hin taane isaan hin dorgomu dipaartimentii biraa seenuudhaaf dorgomu. Akkuma kana immoo dipaartimentii tiyaatiraas immoo barattoonni waan jalaa irrataniif dipaartimentii biraarra warreen tiyaatira galuu barbaade immoo qormaataan fudhata. So qormaata sana qorameedha kan inni tiyaatira seene. Egaa waggoota 5 waggaa 4 turellee barumsisaa yaa koronaan gidduutti waan dhufeef waggaa tokko dabalannee waggaa 5 yuunivarsiitii Gondaritti egaa tiyaatira muummee tiyaatiraatiin baradheera kan inni ba'ee so fedhiidhaan jechuudha kan inni dhufe. Akkuma mana barumsaa yuunivarsiitii irraa baateen gara hojiitti galtee moo hedduu keessatti boqonnaa qabda ture moo akkami Abbaa Lataa Aartii Akaadaamii keessattis barsiisaa akka turte beekamaadha. Gara Abbaa Lataa Aartii Akaadaamii sanatti yoo akkamitti seentee mee akkuma yuunivarsiitii irraa baateen akkam ture? Yuunivarsiitiidhaa akkuma baanani akkuma beektu tiyaatiraan baatee hojii argachuun agas mara jechuun aartii irratti ispeesii banaa qabna waan ta'eef gara sana kallattiidhaan seenne garuu maal goone ijoolleedhuma yuunivarsiitii wajjin barannu faana taanee walitti gurmoofne Tasfaa Tiyaatira dhaabbata jedhamu tokko hundeessinee turre. Dhaabbatichi ijoollee irratti hojjeta ture. So mana barumsaa Finfinnee keessa jiran naannoofni tiyaatira daa'immaniidha ture kan agarsiisaa turre. Egaa chaalenjii baay'ee qaba. Sana keessa hojjechaa deemaa turre. Akka carraachitti
struggle qaba waan ta'eef no milkoofne itti fufuu hin dandeenye waan waggaa tokkoof waan ta'e sana hojjechaa turre. Sana booda immoo akka carraa ta'e dhaabbata Kanal Plus jedhamu keessadha kanan galee erga Tasfaa Tiyaatiriin sun dhaabbatni hundeessine sun dhaabatee booda jechuudha. Achi keessatti boosaa aktiingiidhaan daayirektiingiidhaan waggoota 2 achi keessatti hojjedheera. Ennaan achi keessatti hojjedhu maddiidhaan immoo giddugala aadaa Oromootti marsaawwan 3-4 kan ta'aniif immoo leenjiiwwan garaagaraa aartii irratti kennaadha kanan ture. Adeemsi barsiisuu kooti achi giddugala aadaa Oromootti kan jalqabe jechuudha leenjii kennuudha. Abbaa Lataa Aartii Akaadaamii dursa jechuudha isa dura achittidha kan jalqabe leenjii achitti kennaa ture marsaa 3-4 kan ta'u kenneera. Erga siyaas immoo osuma giddugala aadaa Oromootti leenjii kennaa jiru akaadaamiin Taatummaa Abbaa Lataa hundeeffame. Akaadaamiin Taatummaa Abbaa Lataa hundeeffame turtii muraasa booda guest lecturer ta'ee jalqaba kanaan seene. Akka carraa erga achi galee booda immoo hojii dhaabbataadhuma achitti itti fufee. Egaa barattoota marsaa 3f achitti leenjisne marsaa 3 ammaatti Abbaa Lataatti kan leenjisne marsaa 3 leenjisne barattoota keenya marsaa jalqabaa fiilmiidhaan baasne warra marsaa 2-3ffaa immoo sitkoomii TV OBN irratti darbu hojjisiisne sanadha kan eebbisiisne gara fuulduraatti hojii biraa hojjechaa itti fufne yaada. Maddiidhaan immoo hojiiwwan biraa hojiiwwan gara tiyaatiraa wal qabatan fiilmiidhaan wal qabatan tokko siyaaladha kan ture. Egaa joorniin koo yuunivarsiitiidhaan gaammaatti ture kana fakkaata. Akka ani dhagayetti akkaataan qorumsa itti kennitan addadha. Kaameraa fuuldura dhaabaniitu qoruu sun immoo xiqqoo barattootaaf ni sodaachisa jedhamee natti himamee jira. Mee kaameraa fuuldura qoramuun isaanii maal faayidaa qaba ture yeroo sanatti? Namni tokko aartii naa baratu sababa baratuuf mataa isaa hin qabaata. Namni tokko fakkeenyaaf tiyaatira barachuu kaayyoon isaa yoo ta'e tiyaatira isteejii irratti hojjetama. So isteejii irratti akkami sagaleen isaa dhaga'ama, sagalee baasuu danda'a, akkami istiraakchariin qaama isaa sochiidhaaf mijataa, fleksibiliidha kan jedhu ilaalama. Akkuma kana immoo namni gaafa fiilmii irratti leenjii fudhachuu barbaadu immoo filmiin kaameraadhaaf iskiriiniidhaaf hojjetama waan ta'eef akkamii namni sun iskiriinii irratti luukii akkamii qaba. Jalqaba irratti luukiin humti isaa maal fakkaata kan jedhu ilaalama. Itti aansee ammoo achuma irratti gaafa kaameraa irratti ilaaltu aktiingii kaameraadhaaf hojjechuudhaaf dhufa waan ta'eef namni sun hagame. Gaafa dhufee irratti hojjetamee hin dhufa. Qorma akkuma fuuldura dhaabbatanii of ibsuu hin danda'an namni sun konfiidensii sin gaafata waan ta'eef achitti of ibsuu yoo baate of ibsuu waan dhabeef miti immoo kan kufu. Ilaalta keessatti nama potentiaalii isaa ilaalta. Potentiaalii sana ilaaltee gara fuulduraatti osoo irratti hojjetamee namni kun fiduu danda'a. Gara aktiingiitti dhufuu danda'a. Aktiingii kaameraatiif hin ta'a kan jedhu sana keessatti ilaallaa jechuudha. Kanaafuu akkuma barumsi biraa qormaata mataa isaa qabu kan aktiingiis immoo gaafa iskiriin aktiingiidhaaf namni galmaa'u dirqama isteeppii sana darbuu qaba waan ta'eefidha. Sana garuu namni si morkee jiru hin beeku. No, namni waan ta'eef fedhiidhaan dhufta taanaan dirqamadha waan sana accept gochuun fakkeenyaaf amma gaafa hojii wayii qacaramuu deemtu intarviin nan barbaachisu nan seena jechuun dandeessu. Qormaatni seera mana barumsichaa dirqamadha waan ta'eef akkuma siin jedhan yuunivarsiitiitti seenaa gara dipaartimentii even dipaartimentii biraarraa seenuu miti. Dipaartimentichuma qormaatan manni barumsaa yookaan immoo waajjirri barnootaa sira madeetuma tiyaatiraan iyyuu seente akkuma seenteen dhaqxeen seentu qormaata isaa dabarte qormaata qoramteeti kan seentu waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu piroozijarii isaadha waan ta'eef dirqama waan sana darbamuu qaba waan ta'eef namni jalqabuma achi as dhufu sanaafidha kan inni dhufu. Maybe namoonni tokko fakkeenyaaf targeetiin koo barreessuudha waan ta'eef iskiriin hin qoramu jechuun danda'an maaliif nuti kan kennaa ture aktiingiidha waan ta'eef ispeeshaalii akaadaamii Taatummaa Abbaa Lataatti aktiingii kennaa ture waan ta'eef aktarri tokko immoo bishaan ta'uu qaba jedhamee yaadama waan ta'eef iddoo kennameef sanatti fiit gochuu danda'u qaba waan ta'eef waan sanaaf ta'a kan jedhu ilaalamuu waan qabuuf dirqamadha waan ta'eef kuni waanuma gaaffii keessa dhiyaatus miti waan ta'eef. Yoo jettati. Kan daawwataa jirtan qophii keenya Soofmar podcast karaa miidiyaa Soofmariin isiniif darbudha. Keessummaan keenya guyyaa har'aa immoo Yidnaqaachoo Warquu yookiin immoo Kaachuu jedhuudhaan kan beekamudha. Turtii bareedaa wajjin taasisaa jira. Miidiyaa Soofmar subscribe godhaa maatii ta'a isiniin jenna nu waliin tura.
Amma akaadaamiin abbaa lataa maalirra jirra? Barattoonni isaa hoo maalirra akka jiran quba qabdu barsiisonni isaanii? Egaa akaadaamiin taatuma abbaa lataa jalqabuma waggaa tokkoo fi barattoota kan barsiisu. Jija teooriidha. Afaan jaan immoo piraaktikaalidha. Barattoonni marsaa jalqabaa fiilmii abbaa malkaa jedhamu jechuudhaan kan isaan ba'ani. Marsaa lammaffaa fi sadaffaan immoo siitkoomii waan baraa jedhamu hojjechuudhaan kan isaan eebbifamanii ammas OBN irratti darbaadha kan inni jiru siitkomichi. So barattootaaf carraa hin kennaa jechuudha hojiidha. Sanaan alattis immoo ammas yeroo ammaa kanas barattoota isaa faana hin hojjeta. Hojiiwwan garaagaraa hojiiwwan gara fuulduraatti hojjetuufis immoo barattoota isaa faana hojiiwwan garaagaraa hin hojjeta. Piroojeektiiwwan qabu ammatti akkas jedhee sitti himuu baadhus hojiiwwan garaagaraa barattoota isaatti walitti dhiyeenyaan ni hojjeta. Akaadaamichi jalqabumayyuu gaafa hundeeffamu ispeesii gama aktiinkiitiin jiru cufuudhaaf waan ta'eef barattoota san barsiisee lakkisuu osoo hin taane deebisees hojii carraa hojii kennaafi ture akkuma isin jedhe fiilmii abbaa malkaatii fi siitkoomii waan biraatiin carraa kenneera. Ammas immoo hojiiwwan gara fuulduraatti hojjetuun barattoota isaa wajjin qabatee kan itti fufu ta'a. Amma ammaatti kan jiru sanadha. Gara fuulduraatti immoo leenjii isaas damee iddoo garaagaraattis babal'isee itti fufa jedheetinanii kanaan amanu. Egaa nutis waan guddaa irraa eegna. Amma immoo gama barsiisummaatiin haa nuti gara tiyaatira haa deebinuti. Gara tiyaatira keetti Seedaan Mutaa maalimee waan isaa nutti himi? Seedaan Mutaa tiyaatira nama tokkooti. Tiyaatira nama tokkee yookaan immoo tiyaatira namni tokko qofa isaa performii godhudha. Tiyaatira nama tokkee kan jalqabaati miti kan afaan Oromoodhaan bara? Akka afaan Oromootti kan jalqabaadha tiyaatira. Egaa informationii amma ammatti qabnuun gaafa barannus kan arginu irratti maybe isarra yoo information biraa jiraate sin fudhanna. Tiyaatira jalqabaa nama tokkooti. Barreessuudhaanis qajeelchuudhaanis kan irratti hirmaadhe. Bakkalchaa Fixumaa jedhama taatooni tiyaatira kana irratti hojjete. I think amma waggaa tokko darbeera erga hojjetame. Tiyaatira nam tokko jalqabaa afaan Oromoo Seedaan Mutaa jedhamu hojjanneerra. Egaa qabiyyeen isaa wantoota baay'eedha kan inni of keessatti qabatu. Tiyaatira nama tokko hamma ta'etti namni tokko kophaa isaa gaafa waltajjii irratti haasa'u baay'ee ulfaataadha. Baay'ee ulfaataadha. Isin namootas nuffisiisuu danda'a waan ta'eef akka namoota nuffisnetti nama qabachuu akka danda'utti sa'aatii tokkoo fi daqiiqaa walakkaadha ol deemuu jechuun ulfaataadha waan ta'eef waan sana maaneej godhanii hojjechuun waan guddaadha. Anaaf tiyaatira koo jalqabaadha afaan Oromoodhaani. Bakkalchaanis tiyaatira afaan Oromoo nam tokko keessa jalqabana hojjete ta'ee seenaa keessatti wajjumaanidha kan Tiyaatiruma kanarratti aatis taatoo taateetta miti? Inni marsaa lammaffaa irrattidha. Tiyaatiricha yaada keenya kan ture tiyaatiricha jalqaba kan eebbifame mana tiyaatiraa biyyoolessaattidha kan inni eebbifame. Egaa guyyaa eebbaasaa baay'ee gaarii ture. Namoonni dhufanii fiidbaakii gaarii nuu kennanii turanii. Sana boodas immoo itti fufiinsa iddoo garaagaraatti fi manni tiyaatiraa biraatti hojjechuudhaaf yaalii taasisnee sababoota garaagaraatiin nuuf hin milkoofne ture. Yeroo sadii akkas agarsiiftanii miti? Yeroo lamadha kan agarsiisne. Isa jalqaba tokko qofa agarsiisne achi booda dhaabnee turre. Akka carraa gidduudhaan manni tiyaatiraa biyyoolessaa waggaa 70ffaa isaa gaafa kabaju nu affeeree ture akka tiyaatiricha irra deebiidhaan dhiyaatuuf jechuudha. Yeroo sanaatti ammoo akka carraa bakkalchaadhaaf hin mijanne waan tureef ani tiyaatiricha bakka wayii kootii irratti hojjedheera. Egaa tiyaatiricha barreessuudhaan qopheessuudhaan taatulmaadhaan asirratti hirmaadheera. Inni ulfaata garuu ofii kan keessa direct kan gootu ofuma keetii jechuudha. Directing irratti illee gaafa as deemu tiyaatira gara fuulduraatti amma hin haasofne dheera 8 irratti kan barreessite yoo darna gargaarteetti. Garuu inni ulfaata beekamaadha. Garuu maadhaa hojii keessatti hojii aartii keessatti yeroo kamiyyuu wanti hin taane hin jiru. Wanta kamiyyuu akka totti akkuma duratti si kaasuudhaaf ture aktariin tokko namni aartii keessatti tokko bishaan ta'uu qaba iddoo irratti guutuu danda'u qaba waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu carraan sun akka nu darbu waan hin barbaanneef hojjanneera. Maaliif bakkalcha wajjiniin ji'oota afurii wal wajjiniin dabarsine. Ji'oota afurii wal gaafa wajjin dabarsinu diyaaloogii isaa nan beekaa, sochii isaa nan beekaa na hojjisiise waan ta'eef sana waan nan beekuuf dirqama waan sana agas mara ulfaataan turre. Garuu maaltu adda isa taasisaa? Ani aktiingiidhaaf agas mara jechuun akka nama tiyaatira baratee ta'u aktiingii namni hojjedha. Garuu aktiingii akka filannoo koo jalqabaatti waan ani hin ilaalleef amma bakkalchaa hin hojjenne. Garuu yeroo dhaabsi ta'u waltajjii sana immoo ittiin cover godhee darbeera. Fedha Waaqayyoo yoo ta'e immoo amma boodas immoo namoota birootiin kaaraakteroota garaagaraatiin hin hojjenne jedheetiin ni yaada. Itti fufuu danda'a. Itti fufa jedhee nama Mee gara mata duree isaatti haa dhufnuti Seedaan Mutaa.
Maal jechuudha maalirraa kaatee mugaafte? Seedaa mutaa jechuun seedaan yaadannoo yookiin isa tizitaadha umsanadha maarifaanii yaadannoo mutaati. Mutaa kaarakteriin keenya nama kophee hodhudha waan ta'eef kophee isaa faana namni hoolu namni kophee hodhu yeroo baay'ee mutaa isaa faana dabarsa. Taajjabbii mutaan isaa taajjabee akka jechuuti. Yaadonni inni kaasus immoo taajjabbiidha wal qabatee social lifeidha wal qabateedha kan inni kaasu waan ta'eef seedaa mutaa kan jenneen tiyaatiricha erga barreessinee booda waan ta'eef tiyaatiricha barreeffamee gaafa laallu mata dureen maalii ta'a osoo ta'e irra gaariidha kan jedhu sana gaafa laallu seenicha faana sirriitti waan deemu seedaa mutaa mata duree jedhu kennineefi tiyaatira baay'ee gaarii ture jedheetti nan yaadaan sana boodas barreeffamoota garagaraa barreesseera garuu seedaa mutaa akka ilmoo jalqabaatti osoo ilaaluuf tiyaatira addaa tiyaatira qabiyyee bal'aa qabu of keessaa qabudha waan tureef baay'ee tiyaatira ajaa'ibaa ture seedaadhuma mutaan sun qabu agarsiisuudhaaf seedaa mutaa jennee jechuudha. Tiyaatira yeroo jalqabaaf nama tokko tiyaatira nam tokkee yeroo jalqabaaf kan afaan oromootiin barraa'edha. Akkamitti yaaddee ati yeroo jalqabaatiif yoo ta'u wanti hunduu nama sodaachisa. Akkamitti yaaddee barreessite yaannummaan isaatu akka ammaatiin natti himteetti nama kophee hodhu naan jettee jirta. Akkamii yaanni isaayyuu akkamitti si dhufe maalirraa kaatee barreessiteeti? Tiyaatira kana akkan hojjedhu kana taasise baay'ee bakkalchaadha mataa isaatiif. Bakkalchaa jechuun mana tiyaatiraa akaadaamii taattummaa barataa marsaa jalqaba warreen baratan keessaa isa tokkodha. Marsaa lammaffaa sadaffaatti immoo achumatti baratee immoo deebisee barattoota keenya barsiisaa kan turedha. Inni tiyaatira hojjechuu nan barbaada jedha ture. Tiyaatira hojjechuu nan barbaada gaafa jedhu anis immoo yaadonni akkasumatti sammuu keessatti qabattu jira gaafa barataa tiyaatiraa taatu hojiiwwan garaagaraa hojjechuudhaaf yaada hin qabaatta. So gaafa inni akkas naan jedhu qo'ee nan yaala jedheetuman ka'ee garuu yaadni sammuu koo keessa deddeebi'u tokko tureera. Nama tokkoon nan hojjedha akkasii yaadee osoo hin taane tiyaatira wayii seenaa wayii akkan hojjedhu nan beekan ture. Seenaa dubara wayii seenaa haadha wayii hojjechuudhaaf yaada hin qaban ture. So seenaa kana hojjechuu gaafa yaadu ani immoo amala kooti wantoota haaraa wanti ta'e yaaluu nan barbaada. Kanaafuu wanti haaraan maadha afaan oromoo keessatti gaafa jennu tiyaatira nama tokkoon hojjetame so nama tokko seenaa haadha kana karakterii nama tokko keessatti osoo haasofne namni kun immoo achi keessatti immoo tiyaatira nama tokko gaafa ta'u namni keessatti of ilaaluu qaba keessatti of arguu qaba keessatti gaaffii gaafachuu qaba keessatti deebisuu qaba waan ta'eef karakterii kana nama akkamittiin osoo dubbanne osoo irra bareeda gaafa jennu nama guddaas nama xiqqaas sooressas hiyyeessas in arga namni kophee hodhu namni kophee qulqulleessu. Kanaafuu karakteriin sun nama akkasiidha. Nama taa'ee mandara sooressotaa fi hiyyeessota gidduu taa'ee kophee hodhuudha. Kanaafuu ofiisaatti seenaa mataa isaa hin qaba. Seenaa isaa hin dubbatata. Seenaa ishee haadha sanaas hin dubbatata. Haadha sanaa fi isa hiriyaa goone seenaa ishees akka dubbatu, seenaa isaas akka dubbatu, naannoo isaas akka kiritisaayiz godhu yaada akkasiitu ka'e siinii sadiidha kan inni qabu. Siinii jalqabaa jedhee gaafa bakkalchaadhaaf ergu baay'ee jaalatitti fuuf jedhee sana booda hojjennee hojii isaa keessattis immoo hundeessaa fi dura taana akaadaamii taattummaa barataa Leencoo Fiqiruu Waaqoo Gitaachoo komeediyaanii riyoonni koo kanneen akka Abbabaa Tolaa fi Fiqirnoo Amsaaluu fa'aa yaada irratti nuka kennanii waan sana bilcheessinee ji'a afurii ol hojjennee gara waltajjiitti finnee hojiin baay'eetti boonu hojii namni kamiyyuu soo laalee hawwu gara fuulduraattis in hojjetama jedhee abdadudha. Egaa wanta haaraa yaaluudhumarraa fedhii qabnuu fi kaka'umsa kakaasuu bakkalchaatiin hojichi kan hojjetame. Namni tiyaatira isaa barreesseetu taatoo isaa barbaadata ati taatoo kan kee qabattee barreeffattee. Yeroo tokko akkasuma yeroo tokko haalli wantoota tokko itti hojjettu akkasiidha. Namni tokko si kakaasee hojii si jalqabsiisa. Yeroo tokko immoo hojii kee yaaddee. Taatoo kan kee qabattee barreessuu isaati moo? Lachan isaan iyyuu ulfaatu jedhee yaada. Hin ulfaatu? Lachan isaan iyyuu ulfaatu maaliif yaadadha malee taatoon yeroo kennitee fi hin fida wanticha. Yeroo baay'ee garuu hojicha hojjettee sana booda taatoo barbaaduun irra salphata. Maaliif nama tokko fakkeenyaaf karakterii tokko si yaadee gaafa hojjedhu gara keetti fiduufan dhiibbadha jechuudha. Akkasii salphatu akka ati hojjechuu dandeessu humna keettan fida. Garuu gaafan ofiidha jalqaba barreessu garuu enerjii koo guutuudhaan barreessaa taatoon filadhu sun bakka san dhufee fiita akka gochuudhaaf ta'an ta'eef lachanuu istiraagilii mataa isaanii qabu.
nuuf garuu successfully turredha yaada bakkalchaanis humna isaa guddaa irratti agarsiiseera. Anis barreeffamaanis qopheessuudhaanis amma hin danda'u wanta tokko agarsiiseera jedhetanii yaala. Erga taatummaadhaanis isa taatummaa kan bakkalchaa jira waan ta'eef garuu gaarii ture dhugaa dubbachuuf. Feedbackiin uummata akkam ture? Baay'ee ajaa'iba ture. Dhugaa dubbachuudhaaf namoonni ilaalan baay'ee ajaa'iba yaadni isaan nuuf kennan. Galma tiyaatiraa biyyoolessaatti kan eebbifame I think naannoo namoota 400-500 ta'an guyyaa sana kan guyyaa eebbaa kan ilaalanii namoonni ilaalan baay'ee jaalataniiru. Feedbackiin isaan nuuf kennanis baay'ee gaarii ture. Wanti na qaqqabe akka gaarii turedha kan agarsiisu. Namoonni baay'een dhuunfaadhaanis sana boodas kan natti haasa'an achumattis eebba sana booda namoonni sooshaal miidiyaa irratti fiilingii isaanii sheer godhan baay'ee ajaa'iba ture. Nuufis akka jalqabbiitti successfully turre. Akka itti fufuu namni yaada kaasu hin jiru? Jira. Nus hin yaadna garuu haalotni tokko yeroo tokko siif hin mijatanii. Sanaafidha malee hin yaadama. Yoo dandeenye itti fufsiisnaa yoo dadhabne immoo isuma bakkalchaan hojjete viidiyoon isaa waan jiruuf lakkina ta'uu waan jechuudha. Amma immoo gara tiyaatira 8tti haa dhufnuti. Tiyaatirri 8 akkam ture? Isa situ direct gochaa jira. Akkam ture mee maal fakkaata haalli amarra jiru akkamii? ይህ ታላቁ የኢሬቻ በዓል ነው። ገሚጎ ገረምባ እትበርቱ ይላጥ ጫጫ ፈሜ ባሳንገና መዱ ነራ ፈሜ ሂሪሾ ጊፍቲቱ ጃለሌቱ ጫልቱቱ አከም ጎዴ ሲብራዱ ነጂ ሰማል አልከንራፍ Tiyaatira 8 egaa amma waltajjii irra kan inni jiru. Tiyaatira 8 jalqaba kan barreesse Eeyyoob Darluul. Bulchiinsa manneen tiyaatiraa Finfinneedha kan hojjechaa nuuf kenne. Mana tiyaatiraa Hagar Fikiriittidha kan inni agarsiifamaa jiru. Egaa 8 irratti daayirektiingiidhaan yookaan immoo qopheessummaadhaan kan inni hirmaadde tiyaatira duudhaati. Tiyaatira kaalchariiti jechuudha. Kaalcharal tiyaatiriidha. Traditional tiyaatiriidha. Hojii baay'ee gaarii ta'e kan aadaa irratti duudhaa irratti xiyyeeffatu kan aartii Oromoottis immoo amma tokko waan tokko aad godhe wayiidha jedheetiin kan namanu hojii baay'ee bareedaadha. Ammas darbaadha kan inni jiru. Egaa waltajjiiwwan naannoo waltajjiiwwan 12dha kan inni deemaa jiru. Fedha Waaqayyooti immoo yeroo dheeraadhaaf itti fufa jedheetiin kan namanu. Aadaa Arsii irratti haadholii irratti xiyyeeffatee kan hojjetamedha. Hojii baay'ee bareedaa namoonni dhufanis feedbackii gaarii kan itti nuuf kennan hojii baay'ee itti dadhabne hojjenne garummaa outputiinsaa yookiin immoo bu'aansaa gaarii ta'edha kan hojjenne jedhee yaada 8. Egaa tiyaatirri afaan Oromoo waggaa dheeraa booda Hagar Fikir tiyaatiritti agarsiifamaa jira. Akkamitti milkooftanii? Egaa akkuma kaasti tiyaatirri Oromoo seenaan tiyaatira Oromoo baay'ee agasmara clear ta'e yookaan immoo barreeffames lafan taa'u waan ta'eef seenaawwan baay'een isaanii yeroo tokko walitti naabu'an argina. Ta'us baatus garuu tiyaatiroonni baay'een hojjetamaniiru. Tiyaatiroonni barumsa irraa kaasee kan Maammoo Muzammil irraa kaasee hanga dhiyeenyatti kan hanga tiyaatira Bodhaabaa Wayyeessaa fa'aa dabalatee tiyaatiroonni hedduun hojjetamanii jiru. Egaa jidduutti immoo bireekii wayii uumamee addaan citeedha yeroo dheeraadhaaf tiyaatiroonni agasmara daawwataadhaaf hojjetaman jiru turani. Ijoolleen iddoo garaagaraatti tiyaatiroota yaalan ijoolleen tiyaatiroota hojjetan jiru iddoo garaagaraatti. Fakkeenyaaf Naqqamteetti ijoolleen tiimiidhaan hundaa'anii tiyaatiroota garaagaraa hin hojjetu yeroo baay'ee argina. Tiimiiwwan Bishooftuu irra ijoolleen jira warra iddoon Bilisummaa Gadaa Aartii baay'een isaanii hojjetu. Garuu agasmara gara gabaatti ba'ee yookaan immoo sagantaa tokkoof qofa hojjetamanii kan dhaabatu malee itti fufiinsan yeroo hojjetamu hin argamu. Inumaa dhiyeenya irratti tiyaatiroonni waltajjii garaagaraa irratti hojjetaman kan Wabii Kabbadaa Miila Bakkar jedhamu tokko tiyaatiroota waltajjiiwwan muraasa waltajjiiwwan 2-3 tokko irratti agarsiifameera. Akkasumas immoo tiyaatirri Walaabuu jedhamu Bishooftuu fi asii galma tiyaatira biyyoolessaatti agarsiifamee ture. Taansa tiyaatirumti koo seedaamu taas immoo waltajjii lamaachuma biiraawi tiyaatiritti agarsiifameedha kan inni ture. Sanaan ala tiyaatiroonni yeroo dheeraadhaaf waltajjii irra deemuun isaanii baay'een turre jechuudha. Egaa akkan odeeffannoo qabutti tiyaatirri yeroo dheeraadhaaf Oromiyaa keessa naannoodha isteejii baay'ee hojjete tiyaatira Lukluksaa jedhamu tokkoo fi tiyaatira Daawwitii Jireenyaa jedhamanidha. Waltajjii 60-70 agarsiifamanii kan jedhamu jechuudha. Egaa
as dhiyeenya kana garuu wantoonni akkasii baramaa miti. So gaafa bulchiinsi manneen tiyaatira Finfinnee dhaabbatu dipaartimentii afaan Oromoo dhaabuun dirqama isaa waan tureef sana keessatti hojii ittiin jalqabu gaafa yaadamu tiyaatirri 8 akka hojjetamu yaadame jechuudha. Carraa kana kan nuuf kenne manichadha. Kan nuuf kenne jechuudha. So carraa kana gaafa nuuf kenne magaalaa tiyaatira gara Fikiriitti akka hojjetamu carraan nuuf kenname carraa sanatti fayyadamnee nutis immoo tiyaatira 8 jedhu kana hojjanneerra jechuudha. Ammaaf tiyaatira kun ongoing gidha kan immoo hojiirra kan inni jiru gara fuulduraatti itti fufa jedhee kan yaadu boqonnaa haaraadha immoo kun jenereeshinii amma jiruuf abdii namatti tola. Tiyaatiroonni biroos immoo gara fuulduraatti dhufu jedheetti nan yaada. Kun dhiibbaa mootummaa gara mootummaatiin jiruun kan hojjetame kun wanta appreciate ta'uu qabu kan wanta jajjabeeffamuu qabudha. Kana cinaatti immoo dhuunfaadhaanis immoo namoonni hojii kana cinaatti osoo hojjetanii aartii keenya irratti waan gaarii tokko hin fide jedhee kan inni yaadu. Egaa tiyaatira 8 keessatti namoota 50 oltu jira. Nama 50 ol direct gochuun akkamii miirri isaa maal fakkaataan ulfaatu? Tiyaatirri keenya namoota tiyaatira duudhaa waan ta'eef namoota baay'eedha kan inni hirmaachisu. As keessa taatonni buleeyyiin gurguddoo namoota umurii kootii oliyyuu ekspiriyaansii qaban keessa hin jiru. Akkuma isaan immoo ijoolleen dargaggoota ta'anis immoo keessatti hin argamu. Walumaa gala naannoo nama 68dha specifically kan irratti hirmaate. Kuni hojiin tiyaatiraa jalqabu warra nama tokkos haa ta'u nama lamas haa ta'u dadhabsiisaadha. Namoota kana hundammoo maanis godhanii hojjechuun baay'ee ulfaataadha. Garuu namoonni ekspiriyaansiidhaan nu dura jiran namoonni kana dura muuxannoo guddaa qaban buleeyyii ta'an namoota ijoollee kaaniif ekspiriyaansii isaanii sheer gochaa kaayyoo isaa hojii isaas immoo wal hubachiisaa wal dhaggeeffachaa yaada irraa fudhachaa kan deemaa turre istiraagilii baay'ee bu'aa baay'ee ture kan inni qabu garuu yama waaqayyoos ta'ee deeggarsaa fi jabina immoo taatota fedhii isaan aartii sanaaf qabaniif sirraanis ka'ee nuti sammuu humna keenyaatti dadhabnee hojii kana galmaan geenyeerra dhugaa dubbachuudhaaf chaalenjiiwwan baay'eedha kan achi keessatti darbanii maaliif ji'a 8 olidha kan nuti shaakala irratti dabarsine ji'a 8 hojii tokko irratti irra deddeebi'anii dhiiksuu jechuun baay'ee ulfaataadha. Egaa tiyaatira kana gaafa hojjennu tiyaatira amalumti isaa shaakalli isaa baay'ee nuffisiisaadha. Inni nuffisiisa. Humna guddaas gaafata. Baay'ee humna guddaas gaafata waan ta'eef asirratti barreessituu tiyaatirichaa yoo darlol baay'ee galateeffachuun barbaada. Osoo ishiin hin jirtu ta'e maybe tiyaatira kana hin xumuruu dhiisuu hin danda'a ture maaliif bakka hin dadhabetti jabeessa taatonnis hundumtuu jajjabeessaadha kan tiyaatira kan dhumarraan geenye. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo barreessuu qofa osoo hin taane akka gargaartuu daayirektaraattis sappoortii nu gochaa amma dhumaatti nu cina dhaabachaa turte waan ta'eef amma danda'ama ta'etti immoo wantoota nu irra tan immoo haadholii siinqee affeeruudhaan namoota adarratti ekspertii ta'an affeeruudhaan hojii kana hojjenneerra bulchiinsi manneen tiyaatira Finfinnee amma dhumaatti egaa sappoortii nu gochaa hojii kana carraa nuuf kennee nu faana deemaa ture. Jabinuma sanaan xumurarraan ga'uu dandeenyerra egaa istiraagilii baay'ee qabaataa gara fuulduraatti siin qabaata namoota baay'eenis dhuunfaadhaanis gaafa hojjettu garuu waan sana galma isaa wanta hojjennuuf saba hojjennuuf sana waan beeknuuf chaalenjiiwwan sana dabarre xumurarraan geenye eebbisiisnee ammas waltajjiirra jira guyyaa eebbisa baay'ee ajaa'iba ture ammas waltajjiirra jira ammas laalamaa jira torbeen agarsiifama namni dhufee ilaalaa jira namoonni waltajjii tokko ilaalan jaalatanii torbeetti ijoollee isaanii daa'imman isaanii fidanii faa namoota biraa affeeranii faa ilaalaadha kan jirani. Egaa kuni kan agarsiisu hojii gaarii ta'uusaadha jedheetti nan yaada. Tiyaatirri afaan Oromoo immoo baay'inaanis hin jiru waan ta'eef ummatichi yeroo hojii akkanaa ilaalu mooraalii maan ilaala. Santuu mul'ataa jira natti fakkaata tiyaatira 8 keessattis. Mee akkaatii natti himteettis gara ji'a 8 faa deemneerraa naan jettee jirta. Mee mudannoon isin mudate hin jiru ji'a 8 kana keessatti? Baay'eedha. Waan baay'ee si mudata. Kan inni irraanfanne. Baay'eedha. Ji'a 8 miti torbee tokko guyyaa tokko keessatti wantoota chaalenjii ta'an baay'eedha kan dabartu. Jalqabumarraa kaastee ji'a 8 gaafa deemtu namoonni taatonni si jalaa ba'u isaan bakka buusuudhaaf irra akkattaa taatu tokko immoo dirqama disipiliinii kee faana gaafa deemuu dhiisan immoo fakkeetis immoo hin baastaa nama sana bakka buusuun hin jiraata hafteen hin jiraata amalli hin jiraata wantoota baay'ee jira chaalenjii gurguddaatu jiraata
More ani shaakala caalaa guyyaa eebbaa sana wanti nu mudate akkuma kiruutti wanti nu mudate namoota kaaniifis barumsa waan ta'eef namoota aartii jaalataniifis immoo agam jaalala aartiif wantoonni aarsan akka kaffalamu akka baran waan barbaaduuf isaan siif kaasa. Guyyaa tiyaatirichi eebbifamu taatota achi keessa jiran keessaa taatoon tokko taatoo buleeyyii keessaa Abiraan Fallaqaa koomeediidhaan namni baay'een isa beeka. Obboleettiinsaa balaa konkolaataatiin jala lubbuun ishee darbee ture. Gaafuma sana galgala isaa sana darbee ture. Ganama sana isaan hospitaalaa reeffa konkolaataatti fe'anii maatiitti erganii dhufanii tiyaatiricha kan hojjetan. Egaa Abiraamiif obboleettii kan taatu achumarra immoo taatoo meena aktarii keenya kan biraa Taammana Gonfaatiif immoo intala eessuma ta'aaf jechuudha. So lamaan isaanii reeffa firaasaati fi obboleettii isaa sana eeganii tiyaatiricha dhufanii xumuranii hojjetanidha kan deemanii kan isaan deemanii. Kuni kan agarsiisu ammam aartiidhaaf iddoon akka kennamu ammam jaalalli aartiitiif ammam hawaasa ofiitiif kabajni amma kennamu kan agarsiisudha. Asirratti Abirishiin baay'ee galateeffachuu baay'ee dinqisiifachuu barbaada akkasuma Taammanas baay'ee galateeffachuu barbaada. Seenaa tiyaatira Itoophiyaa keessatti akka addunyaatti wantoonni akkanaa mudataniiru hin mudatus. Achuma mana tiyaatiraa Agar Fiqirii keessa artistiin Munaayee Bammanbaruu jedhamtu tokko jirti siidaan illee dhaabbateefira. Ishee waltajjiirra osoo jirtu mucaan ishee akka jalaa boqoteetti himame. Tiyaatira ishee xumurteedha kan isheen gara sana deemte. Seenaawwan akkasii baay'inaan nu mul'atu. Inni kun kan agarsiisu kabaja waltajjiidhaaf qabanii, kabaja aartichaaf qabanii, kabaja uummataaf qaban sana agarsiisa waan ta'eef Abirish Taammee baay'ee galatamaa jechuun hin barbaada. Miirri nama tokko jeeqamuun miira nama hundaa jeeqa waan ta'eef. Baay'ee. Yeroo hagamiif agarsiisuuf yaada qabdu tiyaatira 8? Egaa bulchiinsi manneen tiyaatira Finfinnee fi manni tiyaatira Agar Fiqirii amma audiensiin jirutti agarsiisnadha yaadni isaanii waan ta'eef amma daawwataan jirutti amma namni dhufee ilaalu jirutti itti fufa jedheetanii kanaan yaadu. Sanaan immoo fedha Waaqayyoo ta'e birraan erga bari'ee booda immoo guutummaa Oromiyaa irrattis naanna'ee ni ilaalama waan ta'eef yoo xiqqaate ji'oottan ja'aaf waggaa tokkoof waan akkasiif waan itti fufu natti fakkaata. Kun egaa audiensii irratti kan hundaa'u jedhee yaada. Namni ilaalu jiraannan garuu nuti agarsiisuun keenya itti fufa waan ta'eef asumaan daawwattoonni soofar miidiyaa hundumtuu dhuftanii tiyaatira 8 akka ilaaltan sin affeera. Agar Fiqir tiyaatiritti dhuftanii akka daawwattan egaa ergaan isiniif dhiyaatee jira. Egaa guutummaa Oromiyaatti dhiyeessuuf yaada qabdu moo iddoo murteessitan qabdu? Egaa information akkana bulchiinsa dhaabbata manneen tiyaatira Finfinneedha kan wanta kana hoogganu waan ta'eef as jennee wanti specific goone jiru garuu iddoowwan amma danda'amaa ta'etti guutummaa Oromiyaa irra naanna'uudha yaadichi. Haalota mijeessanii gara sanatti deemuudha waan ta'eef tiyaatirichi baay'ee afaan lamaanidha kan hojjetame. Afaan tiraakaan isaa yookaan immoo naareeshiniin isaa afaan Amaariffaa qaba waan ta'eef even yoo jabaatamee irratti hojjetame iddoo biraatti illee deemnee aadaa kan agarsiisuu hin dandeenya waan ta'eef assignmentiin kun dhaabbata bulchiinsa manneen tiyaatira Finfinnee irra jira. Garuu yoo xiqqaate garuu Arsii fi naannawaa ishee irratti agarsiifama jedhee yaada. Maaliif tiyaatirichi bu'uura kan godhate naannoo sana iddoo sanadha waan ta'eef jechuudha. Garuu immoo akka yaada kootti already aadaa sana warri Arsii ni beeku jedhee yaada. Hunda jechuu baadhus baay'inaan ni beeku jedhee yaada. Arsiirraa agarsiisuurra gara biraatti ta'ee wayyu. Egaa kanan si jedhee fi guyyaa eebba sana pirezidaantiin yuunivarsiitii Arsii argamanii turanii. So isaan halicha mijeessinee hin qopheessina waan jedhaniif kana shuurii waan taaneefidha malee silas aadaa keenya nuti isaaf naareeshinii isaa gaafa Amaariffatti daballu Oromoon yoo xiqqaate aadaa isaa amma ta'e hin beeka. Kanaafuu sana caalaa aadaa kana qabna jennee namoota biraattis agarsiisuu qabnadha. Aadaa keenya gurgurachuu qabna waan ta'eef sanarratti xiyyeeffannoo gochuu waan qabnuufidha malee akkuma jette irra caalaa waan beektu nama beekuuf sanaa kennuurra namoota biraatti agarsiisuun gaariidha jedhee yaada. Dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee namni waa'ee siinqee kana dura dhagee waan addaa waan baay'ee keessatti argata. Waan baay'ee keessatti bara waan ta'eef dhufee hundumtuu ilaaluu qaba. Nuti amma danda'ama ta'etti iddoo garaagaraattis deemnee agarsiisna jedhee tana namana. Kan daawwataa jirtan qophii keenya Soofmer podcast karaa miidiyaa Soofmeriin isiniif darbudha. Kan turtii wajjin taasisaa jirru immoo Yidnaqaachoo Warquu yookiin immoo Kaachuu waliin turtii bareedaa taasisaatii jirra. Miidiyaa keenya miidiyaa harka keessanirraa subscribe godhaa. Maatii ta'aa isiniin jenna hamma sagantaa keenya dhuma faana tura.
Egaa kaachuun walaleessaadhaas walaloos ni barreessaa jedhamneeti jira. Mee walaloo kan kee keessaas tokko takka lama nu hojjetta. Walaloo barreessuun ayyaanadha warreen jedhanis jiru. Tokko tokko immoo barumsaanis kan dhufuudha kan jedhan jiru. Sanarratti ati kamiin keessa jirta? Walaloo ishee atirraa nu hojjettus qopheeffadhu. Ani wanti ta'e ayyaana wayiin gaafata jedhee yaada kennaa wayiin gaafata jedhee yaada kennamu wayii wanti gaafa barreessu akkasumaan lafa keen barreessu wanti na tuquu qaba. So ayyaana tuqamuu sana qabaachuu qabda jechuudha jedhee yaada. Akkuma sila sii kaasee fakkeenyaaf Seedaa Mutaa irratti gaafa achi si deebisu diyaaloogii tokko sammuutti na dhufe jalqaba kan sammuutti na dhufe maalidha? Haati tokko jirti ijoollee 3 qabdi ijoolleen 3 ishee jalaa du'u. Ijoollee 3 kan jalaa du'e namootni gaarii ta'an tokko jalaa ajjeesu namoonni hamoo ta'an tokko jalaa ajjeesu tokko immoo waaqatti jalaa ajjeesadha. So seenaa kan akkamitti himuudha bakka seenicha diyaaloogii tokkotu ka'umsa naaf ta'e jechuudha waan teessi tuquu qaba waan teessi kakaasuu qaba waan ta'eef ayyaana hin gaafata ayyaana sanarratti immoo moor yoo dubbiste moor yoo istaayiliiwwan garaagaraa argite waan sana cimsachuu hin dandeessa jedheetti nan yaada jechuudha. Namni kennaa hin qabneef tokko akkasumatti ka'ee walaloo dhama qabu barreessuu hin danda'a jedhee yaadu dubbisuudha waan shaakalaanis waan kennamuu wayiin gaafata jedhee yaada kun iskiilii aartiidha waan ta'eef aartiin keessaa wanta tokkoof lama tokko lama jettee lafa keessu miti yeroo tokko aartii keessatti tokko yeroo tokko 100 ta'uu danda'a 3 4 5 ta'uu danda'a waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu kennaan gaafata achirratti immoo barumsaan gaafa dabalte moor waan gaarii wayiin fidda jedheetti kanaan yaadu. Egaa walaloo si jette walaloon yeroo baay'ee sammuutti qabachuu yookaan immoo yeroo tokko even irraanfadha walaloo dhuma barreessi ture gaafa dubbisu anatu barreesse kanan nan jedha yeroo baay'ee qabachuu irratti baay'ee rakkina qaba kana namoota nan dinqisiifadha namoota sammuutti bakka walaloon irraanfanne yeroo dheeraa waggaa dheeraa qabatan namoonni tokko sammuutti kan qabatan jiru kan ofii isaanii barreessan namni tokko kan saas kan nama biraayyuu guutummaa kan qabatu jiru ani garuu walaloo sammuutti hin danda'u even tiyaatiruma gaafa hojjennu tiyaatira garaagaraa hojjedhee meen kaastii ta'e hojjedhee tiyaatiricha geebii gaafa yaadadhu mata duree isaa qofa yaadadha diyaaloogii keessa irraanfachuu hin danda'a moorinuma Seedaa Mutaa akka waan ta'eef ta'u tokko ishee yaadadha. Egaa walaloo Seedaa Mutaa keessa tokko si jedha. Sodaan koo jedha mata dureen isaa. Ni darba jettee na jajjabeessuu jabaadhu jettee na hamileessuu jibbeetanii miti beekaa akka darbu beekaa akka taruu garuu sodaa tokkoon qaba kan namni naaf hin hubanne innis ni darbaa otoo eeguu akka hin darbine jedha. Egaa namichi inni jabaadhutti baay'isnaan akkas jedhanii fakkaata obbo Gaaddisaadha mata karaktariin keenya. Walaloon dhuftuudha. Na walaloo gaggabaabadha yeroo baay'ee walaloo nani barreessu walaloo dheeraa gas mara barreessu narka yaadoo ko baqalan cuufa dafeen fixa yaadoo ta'uu kanaafuu gabaabsiidha kanan barreessu inuma social media irratti Facebook irratti dhiyeenya kana post kanan godhe tokko si jira. Ajjeesuu hannaqe lubbuu baasee buusuuf boolla na dhungatte ergasii kunoo wajjin oolla. Kun gabaabumatti ergaa dheeraa kan dabarsitudha. Walaloo akkasiin natti tolaan yeroo baay'ee afaanota biraarraas walaloo gaafa inni dubbisu waan gabaabaa ergaa guddaa yaadota garaagaraa of keessatti qabu. Kun amma ishee social media irraa barreessee sanaan jette fa'a. Gabaabduudha garuu ergaan ishee immoo dheeraadha. Garuu immoo barattoonni soshaalii waa qabachuu irratti ciccimoodha. Ati immoo Seedaa Mutaa irrattis taatoo taateerta. Akkamii yeroo sanatti sin dhibne? Dhugaa dubbachuudhaaf inuma amma naaf hoyyanatti fakkaatanii waan ta'e qabachuu hin danda'u. Konseptii yaada isheen qabadha malee fakkeenyaaf dur innaa istiriifaa barannu seenaa tokko jalqaba amma dhumaatti wanta warri qabatan jiru. Ani yaadni isaa maadha wantichi jedhee sanaan qabachuu malee hin irraanfadha waan si ajaa'ibu innaa yuunivarsiitii dhafaanu tiyaatirri gaafa xumurtu tiyaatira giraand piroodakshinii jedhamuun hojjetta tiyaatira guddaa tokko hojjetta jechuudha tiyaatira guutuu achirratti meen kaastii ta'een hojjedhe garuu waan si ajaa'ibu mata duree isaa si yaadadhu tiyaatirichi si yaadadhu.
Akkamitti ta'ee? Beeku hojjedhee yeroo sana achi as deebi'ee waan tokko achi keessaa yaadadha waan see jabu. I think garuu koronaa boodadha waan ta'eef koronaan rakkoo irraanfachiisuu qaba. Irra sana ta'u. Isa ta'edha. Beeku. Inumaa siidaa mutaa xiqqoo siidaa mutaa na yaadda 8 immoo ammas hojiirra waan jiruuf isa moor na yaadda gaafa hojjisiisu garuu siidaa mutaa xiqqoo na yaadda waan ofiidhaa barreessiif qoso ta'uu yaadota isaatu na bita ta'uu beeku. Siidaa mutaa amma xiqqoo waan tokko na yaadda achi keessa. Kan daayilogii ati jaalattu siidaa mutaa keessa hananga ammaa kan irraanfanne. Siidaa mutaa keessa baay'ee diyaaloogonni keessaa baastuun jiru jedhee yaada akka kootti yaadota baay'ee gaadha kan inni kaasu yaadota cuunfamoodha kan inni kaasu waan ta'eef paartii wayii nan jaladha kana osoo bakkalchaansii jedhee baay'ee natti tola ture. Iddoo wayiitti yaadee warratee dadhabaa beektaa mucaasaa barbaada achi booda mucaasaa argachuu dadhabaa achi waa'een addee qaddisee mucaa daa'imman 3 ishee dhabdee jira seenaa waan baay'ee kaasee warratee dhumarratti garmalee garmaaf achi booda. Hundumti keessanuu fakkeessitootadha. Gaararraan akka keessanii lafa kanarra yoo hin jiru. Kolfi keessan kolfa sobaa, imimmaan keessan imimmaan naachaa, kan nyaattan kan dhugdan sobaa wanti hundumti keessanii soba. Yeroo tokko osoo nan danda'a hunda keessa walitti qabee ibidda isinitti qabsiisee dachee kanarraa sina xaa'e jedheetti. Itti bu'achaadha jee. Yaa ani miiricha keessa daraa miira taallaa kana ani diyaalogichuma isaa si yaadachiisuudhaafin. Yaada baay'ee konseptiiwwan baay'eedha kan inni kaasu. Egaa kana waggaa meeqa dura hojjetame siidaa mutaa? Siidaa mutaa waggaa tokkodha amma reefu waggaa tokko ta'a baay'ee dhiyoodha. Baay'ee namoonni amma jiruun itti jiru keessa jiraatan akka amma daayilogii ati jettee kana akkuma sana jiru ammas itti fufee mul'achuu qaba jedhee yaada. Baay'ee tiyaatira keessatti yaadonni gaafa yaadarratti hojjetu situationii dhiistee yaadarratti gaafa hojjettu yeroo dheeraadhaaf tura. Fakkeenyaaf tiyaatarri waggoota 2000 dura jalqabamedha akka seenaa tiyaatiraatti jechuudha Giriik keessatti. Tiyaatira keessatti jalqabame keessa tiyaatiroonni baay'een isaanii hammayyuu kan hojjetaman jiru. Yoon barreeffame waggoota 2000 dura barreeffamanii maaliif yaadarratti barreeffaman. Konseptiin isaanii yaada waan ta'eef akkasidha amma Oedipus fa'aa antiikan tiyaatiroonni jedhaman fa'aa amma jiru. Aktaroonni baay'eenis immoo amma baay'ee akka koomiti nama waggaa tokko osoo hin taane waggaa 30 waggaa 20 hojjetanii diyaaloogii isaanii kan irraanfanne jiru waggaa amma kana kan irraanfanne jiru. Stooriin isaa yeroo kamiyyuu deema ammas osoo agarsiifamenis fedhii kooti egaa namoota ani hojjedheera bakkalchaan hojjeteera amma immoo namoota birootinis immoo iyyaalla jedheetiin yaada egaa gaaf tokko gara fuulduratti siidaa mutaa deebii waltajjiittiin yaada jedhu nan qaba. Nuti sabdii qabna. Gama walaloo kanaan hoo yaada maalii qabda? Kana dura kitaaba walaloo tokko qaba baay'ee barataa yuunivarsiitii ta'ee kitaaba walaloo maxxanseen ture namni baay'een hin beeku. Anis hin beekne kunoo. Namni baay'een hin beeku. Yaalii bara hedduu tiyaatira jedhu wayiidha. Yaalii bara hedduu hawwii waggaa dheeraa ija kootiin argee hunduu milkaa'eeraadha. Kitaaba maxxansuu hawwii koo waan tureef yaalii bara hedduu kan jettu tokko turte. Kitaaban baay'eetti boonu miti. Jechuun enerjii yeroo sana tureen kan barreeffamedha. Akkasumara saayinsii walaloo osoo hin beekin miirumaan qofa kan hojjetame ture. Garuu seenaadha waan ta'eef sanadha. Fedha waaqayyoo ta'e eeyyama isaa yoo ta'e immoo gara fuulduraattis immoo walaloodhaan gara kitaabatiinis social media irratti gama viidiyoo fi poostitiinis immoo ittuma fufaa adeemna jedheetti nan yaada. Moor garuu akka tiyaatiraa akka fiilmii dursa waan kennuuf miti walaloo akkuma cal jedheetuma jireenya koo gaan jiraadhu wantu gaafatu kanan barreessa waan ta'eef garuu wantoota jiran wantoota kan dura barreeffamanii lafa ta'an gara fuulduraatti baasuun koo naaf jedhee yaada. Tole egaa ammoo gara jireenya dhuunfaa keetitti haa dhufnuti. Hiriyoonni kan kee kaachuun abba gaariidha abba jawaadha jedhanii ragaa siif ba'u. Haadha manaa kan kee wajjin immoo yuunivarsiitiitti wal fuutan natti fakkaata. Mee waan isaa nutti himee xiqqoo. Yuunivarsiitii ta'anii fuudhuun hin ulfaatu? Egaa yeroo tokko jireenya akkati yaaddetti miti kan jiraattu. Jireenya hiriidha karaa si ooftu qabdi karaa mataa ishee qabdi. So leetitti biyyatti yeroo itti jiraattu jira garuu itti baay'ee itti gammada baay'ee itti boona. Egaa
haadha manaa koo faana Raahel Gitaachoo jedhamti. Yuunivarsiitiidhaatti kan wal barreessi. Waggaa tokko baachii tokko turre isheen maarkeetingii ture kan barattu so waggaa 3 baati. Na dursitee baatee jechuudha. Immoo koronaanis natti dabalame waggaa 5dha kan ani ba'e. So yuunivarsiitiidhaatti relation keenya kan jalqabe mucaan keenyas yuunivarsiitiidhaatti kan isheen uumamte. So gaafa eebbifamtee baatu isheen mucaa keenyas qabattee kan isheen baate. Digrii lama qabattee kan isheen baate. So yuunivarsiitii osoo hin jiruudha mucaan koo kan dhalatte. Amma umriin ishee 6 gara 7 kan isheen deemaa jirtu. So yuunivarsiitii keessa ani barumsa koo xumuree gaafa dhufu normaalii bakka eebbifamee maatii biraa kallattiidhumaan gara ishee wajjin jiraachuuttidha kan nuti seenne. Galata Waaqayyoo amma ammaattis walumaan jira gara fuulduraattis immoo amma haarri waliin filutti amma lubbuun keenya jirutti wajjin jiraanna jedheeti nan yaada. Abbaa gaarii seedhaan yaadon egaa nan yaala. Mana kan kee yaala jiraatti natti fakkaata. Kophaa ta'anii immoo mucaa guddisuun hin ulfaata xiqqoo. Dhiiraaf ta'e yoo ta'u immoo irra caala ulfaata natti fakkaata. Ganama ka'anii mucaa gara mana barumsaa geessanii ofii immoo gara hojii deemuunsaa. Inni challenging qabata garuu isa jireenya dheeyyaa yaada baay'ee meemoriin qabuun fakkeenyaaf ijoollummaa kootti meemoriin qabuudha kanarra na wajjin jiraatan kanarra yeroon kophaa ta'u yeroo maal ta'u kan nafaana jiraatan waan sana yaadatta. So meemorii gaarii qabaachuun jireenya kee fuulduraarratti waan gaarii tokko siif uuma jedheeti nani kanan yaadu. Amma danda'amaa ta'etti immoo namni tokko hirrina inni qabu hirrina isaa sana dhalli isaa qabaachuun qabdu jedhee yaada. So wanta nani jireenya koo keessatti natti irrateera fiilni godhu sana akka mucaan koo fiil gootu barbaadu. So waan sanaaf yeroo koo kennuuf hin qaba amma danda'amaa ta'etti hunda caala dursa kennuuf hin qaba sana gochuun dirqama dha'ee yaada yaa'u nu biratti waan sun agasuma dha'ee yaada. Dhugaa dubbachuudhaaf wanta itti boonudhas amma ammaatti egaa keejii 3 xumurtee amma kutaa tokko seenuudhaaf kan isheen jirtu. Waggaa 3 gaafa barattu waggaa 3 kan guutuu laaqana ishee ciree ishee anatu hojjetaaf isheedhaaf. Maaliif gaarii jechuun kanuma? Sun anaafis hoobii koodha isheedhaaf jechuun hoobii koodha waan ta'eef sanadha. Egaa galata Waaqayyoo isheenis amma jajjabaachadha kan isheen jirtu. Waaqayyo immoo guddattee nama jabdu akka ishee abdii guddaan qaba. Nutis eenyu jedhama maqaan ishee? Maqaan ishee Saadoor jedhamti. Saadoor afaan Ibraayisxiiti. Egaa kan jalqabaa kan duraa akka jechuuti kansa. Saadoor. Kan jalqabaati egaa kan itti aanu immoo Rabbitu beeka. Rabbitu beeka. Daawwattoota keenya kan daawwataa jirtan qophii keenya Soofmer Podcast karaa miidiyaa Soofmeriin isiniif darbudha. Miidiyaa keenya miidiyaa Soofmer subscribe godhaa maatii keenya ta'a. Nu waliin turtii bareedaa taasisaa isiniin jenna. Keessumaan keenya guyyaa har'aa immoo Yidnaqaachoo Warquu yookiin immoo Kaachuudha. Anis Radee Zagayyin isin wajjin turtii bareedaa taasisaa jira. Hamma dhumaatti nu waliin tura. Amma hoo maalirra jirtanii tiyaatira 8 hojjechaa jirta. Dabalataan hoo hojii maalirra jirta? Moo tiyaatiruma 8 kana qofaan jirtan? Hojii garaagaraa hojjechaa jira. Hojii baay'eedha kan hojjechaa jirru. Hojiiwwan kaarra jiran gama fiilmitiinis gama tiyaatiraatiinis hojiin baay'een jira. Garuu ammatti yeroo baay'ee kan dabarsaa jiru siitkoomii Bubbee jedhamu irrattidha. Siitkoomii Bubbee jedhamu hojjechaadha kan jirru. Jaankoo fiilm piroodakshinii faana taanee jechuudha. Egaa amma ammaatti kutaawwan 20 ol darbeedha kan jiru. Galata Waaqaa jaalatamummaa maalirratti dabarsaa jirtan? TV AMN irratti Addis Media Network irratti kan darbaa jiru. YouTube isaan irrattis lakkifama. Sanarratti kan argamnu egaa waan gaarii waan fooyyaa tokko jechuudhaaf yaalaadha kan jirru. Amma danda'amaa ta'etti feedbackiin audience bira jirus baay'ee gaariidha. Egaa dhaabbataadhaan ammoo Bubbee keessatti barreessuudhaa fi gargaaraa daayirektaraa ta'ee hojjechaa jira. Hojiiwwan biroos immoo hojiiwwan tokko kan hojiirra jiran gara fuulduraatti immoo kan ba'an hojiiwwan garaagaraa hojjechaadha kan jiru.
Naayee bareedaga. Karaa aartii Oromootiin egaa waan guddaatu isinirraa eegama. Mee wanti kun otoo sirraa'ee wanti uummanni hubatee wanti ogummaa kana keessa jiru wanni hubachuu qaban jettee yaaddu jira? Wantoota baay'ee nu biraa waan baay'ee hojjechuu qabna. Reefuu hojiiwwan garaagaraa hojjechaa irra waan ta'eef waan baay'ee hojjechuu qabna jedheetu nan yaada. Inni jalqabaa ogummaan keenya ogeessumti mataasaa kabajuu qaba kan jedhudha yaadni kun. Yeroo baay'ee iddoo garaagaraattis nan kaasaa asirrattis kaasuu kan an barbaadu ogeessi ofiisaatiif ogummaa isaa kabajuu qaba jalqaba. Gaafa tiyaatarri tokko bahu ogeessi tiyaatara tokko beeksisa hojjechuu qaba. Gaafa tiyaatarri tokko eebbifamu banamu ogeessi tiyaatara tokko jalqaba hunda dursee ilaaluu danda'u qaba. Promoot gochuu qaba. Saabba gaaffii cabsee ormi jaa balleessaa jedhan. Kanaafuu nuti ogummaa nu harka jiru wanta nu bira jiru tiyaatara isaa ta'u, fiilmii isaa ta'u, diraamaa isaa ta'u, siitkoomii isaa ta'u waan qabnu sana maal gochuu beeksisuu nurra eegama. Qeequu nurra eegama. Beeksisuu gaafa jedhamu baay'ee namni tokko maatti fudhatu hojii tiyaatara 8 darbaadha miti kan jiru. Tiyaatara 8 ogeessumti mataasaa dhufee ilaaluu qaba. Jabina keenya nutti himuu qaba, hirrina keenya nutti himuu qaba, fooyyessuu danda'uu qabna. Akkuma isin bubbee irra jechaan jira, bubbee irrattis namoonni ilaaluu qabanii gaafa ilaalan promoot gochuu qabanii promooshini sana keessatti qofas immoo miti hanqinni keessanis kana nutti himuu danda'uu qaban jedhee yaada. Wanti kun baramuu danda'uu qaba jedheeti nan yaada. Fakkeenyaaf amma waldaan fiilmii fi tiyaatara Oromoon jira waafto kan jedhamu. Waldichi tiyaatara 8 gaafa eebbifamu irraa kaasnee xalayaa yeroo 2-3 barreessinee firra ogeessonni isaanii garuu dhufanii ilaalu. Ogeessi fiilmiif tiyaatiraa hojii fiilmiif tiyaatiraa dhufee ni ilaallu taanaan namoota biraa bileem gochuu danda'u. Akkuma ilaallaniif ergaa ergitan xalayaan barbaachisaa iyyuu miti baay'ee akka kootte jechuudha. Ani fakkeenyaaf parsanaalii tiyaatarri tokko saaboo fiilmiin tokko saa ta'u kitaabni tokkos gaafa bahu eenyu abaluu barreessee qabiyyeen isaa maadhaa ilaalu nan barreessa nan poosti nan godha namoota nan affeera. Gaafa dhaqee ilaalee yaadatti dhagaaminaan sheernan godha namoota dabalee nan affeera. Kuni kaalcharii ta'uu danda'u qaba. Ogeessi mataa isaatiin osoo ilaalin ogeessonni fakkeenyaaf amma manni tiyaatiraa agar fikir nama 580 akkas qabatama galmichi. Yoo dogoggoruu baadhee waldaan fiilmiif tiyaatira Oromoos namoota sana gadi miti kan inni qabu of keessaa. Guyyaa tokko osoo dhufee addaraashni guutee kan ilaalamu. Garuu amma ogeessumti osoo dhufee hin ilaalin torbeewwan 12 gaafa darbu namoonni ogeessonni ilaaltan maybe osoo baay'ina isaanii yookaan immoo fiidbaakii isaanii ilaalee nama muraasadha. Kuni ta'uun qaba ogeessa ofiisaatiif ogummaa isaa sana kabajuu danda'uu qaba. Wal cina dhaabbachuu qaba jedhee yaada. Osoo fakkii namni kitaaba barreessu kitaaba nama biraa irratti osoo hin argamin odeessiin dhufne jechuu hin danda'u. Odeessi waan kenniteefidha kan inni fudhatu. Barsiisuu danda'uu qabda. Waan kenniteef deebistee argatta waan ta'eef. So kanarratti baay'uma duubatti hafnee jirra. Waan kanarratti artistoonni Oromoo of ilaaluu qabdu jedheetiin ani abdadha. Hojiiwwan keessattuu gama tiyaatiraatii fi gama fiilmiitii wantoota jiran irratti baay'ee hojii baay'eetu nuuf jedhee yaada. Kanarratti osoo hundumti keenya wal cina dhaabanne hojiiwwan jiran promoot gochuu irratti wal cina dhaabbachuu irratti argamnee ilaaluu irratti qeequu irratti wal cina dhaabbachuun nurraa eegama jedheetiin ani yaada. Yaada kana dabarsuun barbaada. Aartii Oromoo kana caala guddisuudhaaf fala jettee wanti yaaddu maalidha? Egaa akkuma amma siin jedhedha inni jalqabaa abbummaa sana amannee numti abbummaa sana maal gochuu baasnee agarsiisuu danda'uu qabna. Hojii keenya itti boonnee hojii keenya sirriitti promoot gochuu danda'uu qabna. Namni tokko tiyaatira darbaa jiraachuu isaa namni hin beekne jira. Fiilmiin hojjetamaa kan jiru namni beekne jira. Kanaafuu maal gochuu? Hojii nama tokkooti miti hojii. Hojii gareeti waan ta'eef jechuudha. Jalqaba ogeessota irraa ani assaayimentii guddaa fakkeenyaaf amma odeensii hin qabnu jedhee bileem gochuun barbaadu baay'ee. Fakkeenyaaf hojii qabdu irratti gaafa shuur taate tiyaatira 8 irratti kiruun keenya walii gala namoota teeknikaal keessa jiran faana nama 85dha. Namni 85 kun torbeedhaan osoo waa'ee tiyaatira 8 poosti godhee nuffuu malee baatee osoo godhee tokkoffaa namoota bira gaa sooshaal miidiyaa salphaa miti. Dhiibbaan isaa guddaadha. Akkuma kan namoonni garaagara sammuu dhufan waan sana promoot osoo godhanii wanti kun salphaa miti. Kanaafuu namoota biraa affeera waan ta'eef jechuudha. Ogeessumtuma bira osoo hojjannee kaansaa sana boodetti dhufna jedhee yaada. Assaayimentii guddaan numa bira jira. Ani hojii kee baay'eetoo maal gochuun qaba? Promoosii gochuun qaba. Hojii aartiiti waan ta'eef boruu atis hojii korratti akkas gochuu qabda. Waan sana haala sana itti deemuu danda'uu qabna jedheetiin ani yaadu. Tokko kanarra lammaffaa immoo aadaa kaalcharii qeeqaa osoo qabaanne ispeeshaal asuma keessa fakkeenyaaf ogeessonnis daawwattonnis qeeqni gama daawwataatiinis gama ogeessotaatis hin dhufa. Waan sun osoo aadaa ta'e namni tokko dhufee tiyaatira laalee deemuu qofa osoo hin taane gadi ba'ee tiyaatirri kun gaarummaan isaa kana hanqinni isaas kana.
sababa wajjiniin akkasumaan ta'e faduudhaan kuniin ta'u laayinaa kuniin taalaalaa qofa osoo hin taane kana isaan jaaladhee hojii kana laalaa hojii kana isaan jibbee ilaalati waan kana meesinan ta'uudha kan immoo namoota hojjetan sanaaf kana sirreessaa jechuun kaalcharii sun osoo baramaa dhufee moor namni maal godhaa irratti haasa'uudhaafis fudhataa qofa osoo hin taane kennaas ta'a deema waan ta'eef karaa sanaan osoo deemne gaarii ta'a jedhee yaada. Akkuma barame immoo akkuma mootummaan wanta kan hojjechaa jiru dhaabbileen dhuunfaas immoo hojiiwwan akkana irratti sappoorti gochaa osoo deemne artistoonni wal taanes hojii garaagaraa hojjechuu irratti osoo xiyyeeffanne wanti gaariin hin dhufa jedheeti nan amana. Egaa tiyaatarri amma afaan Oromootiin tiyaatiroota lama deemaa jiru tokko tiyaatira daa'immanii Ayyoo Booraa kan jedhamu Filaamingooti kan argamu mana tiyaatira daa'immaniif dargaggootaatti. Sanbata xiqqaa ganama sa'aatii 4 irratti darbaa jira. Namoonni daa'imman qabdan ijoollee keessa fudhatanii dhaqxanii ilaaluu dandeessu achuma keessatti aadaa isaanii baratu aartii isaaniis hin guddifatu achuma keessa waan ta'eef. Warreen kaanis immoo daa'ima keessanis qabatanii dhuftan haadha waan ta'eef 8 irrattis sanbata sa'aatii 8 irratti galma tiyaatiraa Gar Fiqiritti darbaa jira. Hundumti keessanii dhuftanii ilaaltanii cina dhaabachuu warri quuqamaa fi jaalala aartii sanaa qabdan haala kanaan wal utubaa deemnan wanti gaariin hin dhufa jedheetti nan yaada hundumtuu itti gaafatamummaa irra jiraatu yoo ba'e. Sirrii jettee egaa dhumarratti amma gara sagantaa keenya goolabutti jira. Dhumarratti namoonni galateeffachuu barbaadu yoo jiraate. Egaa namoota baay'ee kan galateeffadhu ammaaf iskooppii koo dhiphisee gama sitkoomii bubbee fi 8 irratti namoota moor na cina dhaabbatan irratti galateeffadheen xumuruu barbaada. Namoota baay'ee hojii kallattii garaagaraatiin kan cina dhaabbatan waan ta'eef jechuudha. Gama 8 jalqabumarraa carraa kana nuu kennee akka hojii kana hojjennu fi ammas immoo tufiinsan akka agarsiifamu gochaa kan jiru dhaabbata bulchiinsa manneen tiyaatira Finfinnee fi mana tiyaatiraa Gar Fiqiritti hojjettoota hundumaa taatota hundumaa galateeffachuun barbaada. 8 barreessituu tiyaatira 8 yoo darlu'ul baay'ee galateeffachuun hin barbaada. 8 irratti teeknikaal kiruu keenya ijoollee shaaduu nuuf hojjetan Daagim Yoonii Barsiisaa Gammee baay'ee isaanii galateeffachuun barbaada. Minteessaa dabalatee isaan kanaan guddaa galatoomaa dhamaatiin keessa salphaa turre ammasitti hafuu jechuun hin barbaada. Gama biraatiin immoo sitkoomii bubbee irratti egaa Jaankoo Film Production irratti tiimii natti amantanii akka wajjin hojjennu naaf feertan waaqoonfaa hundumti keessanuu warreen tiimii bubbee ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Isinis sagantaa poodkaastii soofuma irratti naaf feertanii wanta ta'e haasa'e waan naan jettaniif guddaa galatooma isiniin jechuun barbaada. Galatooma. Hayyee gaatis keessumaa keenya Soofumar podcast taatee istuudiyoo keenyatti argamte waan keessumaa keenya torbee kana nu taateef galatoomi siin jenna. Ulfaadhaa isinillee. Egaa daawwattoota keenya kan daawwataa turtan qophii keenya Soofumar podcast karaa miidiyaa Soofumariin isiniif darbudha. Qopheessituun sagantaa kana Radee Zagayyin isin wajjin turtii bareedaa taasifnee jirra. Hamma torbaanitti turtii gaarii.